Maaliman godhama micayyumati yalee sultana akka uummattanitti hima akka uummattiitti himu waan anuma wallaale durni nan kofalchiisaa nan taphachiisaa oduu duriitiin hima qobadhuun jedhaanii maal qobatten jedhaanii eessa geessen jedhaa amma waan nama takka hooma maalifi maal jedheetumatti himu timirtii kana sin jaalatti ana zararuu qabdeetu machiifti obboleessillee amaanaa jedhee deeme yuunivarsiitii kana yoo deemu obboleettii takkettii tiyya na jalaa hin gurgurina nan barsiifadhaati ani garuu soddaan barbaada abbaan gonfootillee hin gurguranna jedhe wanti dubban garuu akka uummattitti hima akka uummattanitti hima maalaman kun akka uummattanitti hima amma maalaman jedhee kananii itti dubbadha ka'eetu mani ofitti yaamee gorsaa gaa'illi maal akka ta'etti hima daa'ummaadhaan heerumummaan akka gaarii ta'e sirriitti gorseetti meetu mani ka'eetuma amansiisee gurguruu yaa warri warra gaariidha warri masoddummaa isaanii hawwaniidha warri baay'ee gaariidha soddumuma isaanii tanawwe warra kana ilman kenna leensuuti eegalma qabeetan gorfadhee tattaachiiseetuma amansiifadha maalii nama gurguratan maal kun namni baay'ee gurgurate kutuma shan keessaa gurgurachaa jira namni muluuyyuu ka'eetumanitti waaqon ani kanan jedhu harmeen maaluma taate gidduu kana naanni sin dubbistu maaluma rakkattee laata callitti waa'ee barumsa kootii kana si yaaddessee laata maal taate laata hin deemti bakka deemtu kanas natti nimtu warri eenyu dagtii laata akka duraanii qo'adhu jabaadhu qabxiin kee maalirra jira naan hin jettu abbaa wajjininis haasa'u waan isaan haasaasan namoon beeku yaa waaqayyo na gargaaretti waan isin yaaddu kana akkam baru maal taate laata na jalaa dhukkubee natti nimattuu reenu dhala isheeti gaafadhu nan gaafadhu moo isheen naa gaafattu isheen naa gaafattu waan barumsa kootii yoo ta'e garuu waan isheen taate hin beeku egaa kaamatti miisni kiyya duraa mana keessa dhugummaa mana keessatan barsiisa tumankaa akkana godhi namni nama taasisabaa jechaatuma gursaatuman dhuumarratti ma dura ka'eetumanii lixii takka qalliseetan jira kootu biddeen na gargaarii jedheeni biddeen tana waggaa tolchitee ishiin qaawwatti goote ormi nama taasisabaa akkanaa miti dhidhee tanan waa ani hunda gaafa ani manatti si gatadhee too deeme namni dhufee yookaan biddeen nuu kenni siin jechuu danda'a yookaan ollaan koo oduu ati tolchitu ol seenuu danda'a intala abaluu san namaan jedhanii gaafa tokko immooyyuu yookaan nama mana namaa dhaqneetume mee bareedduuti yamaa loleessuuti yamee durbi buna namaa danfisti buna danfisi hoggaan jedhee kaatee buna danfista ta'a mana namaatillee yoo deemne ta'a keessummaa yoo deemne jedheetuma katti gorsee yetumaan amansiifadheetuma warra kana kennuun qaba naman amansiifadha lixii qalliseetan jira ibiddattillee akkana jalaa baay'ee sinne biddeenuma afranii takka irraa babbaaftee tanaan wayyaa dheeraan kennaa wayyaa kiyya kana kaawwatte haa tolchitu akka luka ishina jalaan kun haa
edaa yoon gurgurallee mooyyuu edaa biddeessanillee gizee tolchitu edaa lukashii biddina jalaa tuqa. Maal ban godha warra kana ofii nan barbaada warra kana nan barbaadatti gurguru ani soddaa isaa kan jira garuu maalan godha mucayyoo tiyya tana ibiddi na jalaa gubina ibiddi na jalaa gubina laata maalan godha meeqoo abbaa gonfootan deemu obboleessi numa marata gonfoo kiyya numa marata dhageenya inuma marata gonfoo kiyya akka jaatitti jaalata obboleettii tiyya takkittii jedhana odoo katti mataa ishii keessa dhungatu ija ishii keessa odoo dhungatu ka'ee yuunivarsiitii 8 ani beeku isatti illee himattu dhufeetuma anumaa fi abbaa nun dhiisu ani maalan beeka ka abbaa gonfoo wajjin ama biddeen xiqqoo tolchisiise tanani mee galgala bakkuma ciifnutti abbaa gonfoo kiyyallee mee haasofsiise irra deebi'e garaas na nyaatte mucayyoontii ofii gurguradhus na godha ofii garaas na nyaatte xiqqoo dhaaban haa taatu maali warri kunoo warri kabbadaa sunillee warra abbaa caalaa sunillee maali daa'ima xiqqishuu gurguratanii miti hirii maleensuutii yaate edha nan tasaase hirii maleensuutii yaate ishuma gurguratan kadheetuma ayyaama maal godha in qo'achaa jirti ilman irraa yaamaka amaanaa natti kennellee dha obboleessi dhoggaa qo'attu buna naa daffisin jedhiniin naan jedhe kuni giddiidha baruu qabdi odoo homaan banni akkamittan hin gurguru waa meeqa nama barbaachisa gaafa gurguran daabbooti foo daffa'ee barsiisa akkatti daffa'anii jedhaan dhangaa akkatti hojjetan baruu qabdi caccabsaan marqaanii wannuti cookkoon wanni oromoon aadaa oromoo keessatti oromoon hojjetatu mulu bartee deemuu qabdi intalli oromoo takka wanna haati mana keessa moo'aa haadha laalii intala fuudhii jedha oromoon yoo mammaako ani haati gonfoo homtuu darraa nafne yoo moo'aa ta'e kanaafuu intala tiyya gaduma qabadhee kanan moo'aa hundaa barsiifadhee tuma baaseetti numan gurguradha meeqoo gabbaruma kanaa hin gabbaruu mitii gabbarri ani leessuu tiyyamu 300 gadi gabbaralleetti siqu gurguree taanan abbaa gonfootitti illee nani maali 300 nyaatan kana hin barbaadu mucayyoo tiyya 300 gaditti gurguraan illee jechuudha akkasumaan kun leessuu bareedduu koo koottume intala koo leessuu tiyya kanan baay'ee si jaaladhu lafee tiyya koottume maal jettee leessuuti baay'ee si jaaladhaa bara baay'ee si jaaladha dhalatoo baay'ee si jaaladha koottume mooma waanuma tokko hojii mana keessaa si barsiisa eetanani koottume biddeen wayita si barsiisa biddeen tolchitaa koottu ijaaddar mayyaaddarii waanuma tokko si barsiifadha jedheetanani koottume leessuu tiyya suuta waan hundaa babbada. Oye arme oko tole arme barreeffama kana xumuree fuure xiqqaan naa dubbisee xumuruu ga'eera maal na barsiifta arme koo sa'aatii kanamoo meeqa taa'ine bira kootu arme Kotun biratai. Maal taatee harmee garuu maal? Biddeen akkasii tolchanii? Maal wanti haaraan maaltu jira wanneen hin beekne? Harmee akkam bara duruuf na gargaaraa jirtu amma akka biddeen tolchannatti murafne qonnaa korraa na yaamta. Isin irraa wadda turfeessi gargaara. Barani koottume